مركز الشرطة لك همناني قيان سمال توري سنبتا جماتا هنو جتمو ويتاتا غنما ديبين انجدن ديب ايدا قفتانا موازنا ديد أرى كأيدي نجاسي جدو فدنا هرساتي كان ساتي ديميرا بورغانا مديمت مالف نبي تالوبيه أني isi irra hunna godhachuu barbaadeti miti isi tuquu barbaadeti miti kan dagadhee yu okay inni dheengadda wixata na dhoggeemi lammaffaa akka deebeetiin wannan jenneef na dhoggeemi isiin immoo ammallee WhatsApp irraan dhufteeti natti kofalti waan okay an sodaadhee isi dhiisaa jiru yookiin waan ani isi himachuu sodaadhee ani nama ID qabu maa sodaadhee inni madda sirri na najjeesu waan waa yakka hojjadheen jiru isiin immoo nama an sodaadhee wayii na gochuu barbaadisi galee ጭራሽ WhatsApp irraan illee dhuftee na kofalti Cimma xeenanya adeellechim bafataarisi. Amas injede bareedu ya isi dhiifama nama gaafachuun bar hayyummaadha bar wallahi namni dhiifama nama gaafatu isinu boru deebiti mi dubbuti osoo dhiisellee borumaa deebiti rakkoon hin jiru. Amma mijattii kana afaaniin halan malee miskiina fayyaaletti waa xiqqaa bar odaan madattee السلام عليكم وعليكم السلام سنجت والله ربي سمو مجتي أنا جتشو أنا ميديا مرة بيك ما دل لفت بيكوني قروا حاجة نما نتدياتو سكوتي شرينا ما كنا مرزينا ما كنا أما ودونا بيسيتو كيكات سر رفتي سيما أوفي واسينجت أنا سر رفتي والله بالله جتشو كنافو اتديسيني بقى ديجا كيتي فون كينا نورا دلت انت الأرسيتي أتلي انت الأرسيتي ديسين بريدو ربي سيها ديس وان جوات كل جتشو ربي كان تبوسي ربي بدالي ربنا ما كنا مش علينا ربنا ما كنا بركوتي بقى والله مالي ما أنا ما بركوت أراكون تو كنجر أنا وكين جرا سي تشوفه في يوكين موسي كاسة في سي ما ديفي أنا وني ناسي كاتا كنجرو يعني بدني نادا ولا متو كنجرو إسينو برو ديبيت مش جرا لي إسينو ما نقول وما نقول ترتيب وان إني برو ديبيت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Bulu, bari om jelani si debi. Egan ati ceki datte asifat dem tate si jechura. Buloki mgote isu si waya si gale. Ati stabas barbachi sagana asifat demon kone yu yaro satte fudata. Biya kana lubu yaro sitti fudata. Waan kamu online ma anu manuma keessa teetee xumurta yani yeroo takka dhattee yannoo galfannaa achi booda asumarraa deebis tarakkoon hin jiru. Yani sanii miti yani intala Oromoo takka miidhuufis hin barbaadu garuu يالفال ميال في نجار اللم بورو ديبس تيسينو ركون زرتاك يا كيتي زرتاك بنجا إيه زرتك على كاتبر النجال تسين جد أيكم أنتي هي اللي تنفكات اللبوها والله ها يرو لما أرجع يوجد تكيلالو بوفولو الرنج أمنا فكاتينا سي إرجعنا سينو دي يا هورو للرقم نه كسي لبي باري إيمون نجلا بتشر جانو سابين كابو سود الرجال دبي نما في دامي سود الرجال دبي نما نتنفلو ماماي فيديو ندندة هندن دوي يا دراماري سود الرجال دبي نما في دوار باريكي namni Suudi irraa abadan gara Dubai seenu yoo biyya gale qofa namni kamuyyuu siif fiduu hin danda'u gara Dubai namni tokko siif hinna sila warra Dubai hattuu jedhani siif hinna dhanii akka maallaqa sirraan fuune ijoolleen gariin finna jettee bari namni beekte nama tokko tun finna macaanii dhugaa diimaa jalaa dubbatte Baminim tamir namni Suudi irraa gara Dubai seenu. Ciao bareedu ko tabaddu bakka namni kullee seeni namni Ishi wuddee si dubbisaa jiru. Yemen mullee wallahi baay'ee ta'e manamti jechuudha dallaalota hunda keessa yoo nyaatiin tun nama gaariidha. Yaani iddoo takka si amala dhugaa. godhaniti kampaniin TikTok video 57 qabee jira. TikTok kana jala videoon geema bees fadheleen hin jirtu. Videoon uffata bareedaa uffadhee yeroon zannatu ka'eleen hin jirtu. Video 25 tannasiyaa ziyaadii fan sagalee ta'ee fi video 50 biraa waliin riippoortii godhamtee kampaniin TikTok qabee harkaa qaba ofiisni TikTok jechuudha. Kaayyoon maal ture? TikTok kiyya kana gubuu ture.
garuu tiktaakii kana ani aarsaatti kafaleetiin deebise akkuma isin beeytanii aarsaa kun isin hin jiru baan akka tiktookiin addunyaa kanarratti hin deebinetti tiktookiin kiyya gubatee ture baan akkawanti jee ture so ani humna rabbiitii fi xiiqii kiyyaan jala deemee baatii 8 guutuu tiktaakii kana deebise injiru tiktaakii baan tahee baatii 8 dhabamee injiru tiktaakiin kun haqamee ture faranjootaan siistama keessa seensisee ani xabaqaa gurguddoo godhee tiktaakii kana deebise baatii 8 guutuutti lafee yeroon deebisu tiktaakii kana akkanarraa hin gubnettiin deebise heera isaa guutee seera isaa guutee akka suppermaarkeetaatti akka kaampaanii takkaatti akka yoon balleesse qixaaxa kafaluttiin farramee eega tiktaakiin kun deebi'ee booda oofisa dhaqee jechuudha Berliin isinii galee as Berliin jaama eeganaa deebisan booda waa hunda isaa mazaggabee guutee akka waliin irraan gubanne godhee birfaayit godhuudhaaf raayidiitti godhuudhaaf xiqqootu naafe tiktookii kana isinii galee so kasasun dandee kaampaaniin tiktookii tiktaakii yoonarraa guban waan tokko waan seera tiktookii cabsaa viidiyoo takka hojjedheen beeku because yeroon waan sirriitti beekuuf waan tiktookii irra dhoorkaa ta'eef hayyamaa waan ta'eef eegeenni deebi'ee sirriitti haasawaan haasawullee viidiyoo waraabullee kontirool godhu malee poostiin godhu kanaaf tiktaakii kana sadaffaa gubuu dadhaban angaafa mubaarik musammaatiin wallollee koodii haya andi jaanii beeytanii ijoolleen keenya halkan takkatti narraa gubanii guyyaa sanis niin deebise garuu immoo kaan humna guddaan guban baatii 8 jala deemeen deebise amma immoo humna guddoo akkasiitiin viidiyoo 57 na jalaa kaasuu jechuun mootummaa irratti hanga nan qabsaa'anii beekadha dowlaa biyya bulchuu irratti hanga diinni meediyaa kanarratti narratti qabsaa'e tiktoo kanarratti hin qabsoofne garuu tiktaakii kuchisiisuu hin dandeenye wanni isaan godhan maali viidiyoon sakattamtu malee akka public hin taane godhamee jira. Okay, mudii taran qabdu isaati. Akka public hin taane taa'amee jira. Anyway, viidiyoon ni deebiti. Amma viidiyoos dalagachuu hin danda'u dalagullee poosti guun godhe nama biran geessu because yeroodhaaf waan ati poosti gootu guyyaa 7 gadi hin dhiifnu naan jedhanii jiran naayimanii jiran. Kasasamee jira namni guu kasasame adaba saaftatu malee mana hidhaatiin ba'u ni beeytanii. Sinii galee so kanaafi amma geemaan an taphachuu deemu irratti yeroo waan akkana haasawamu ani hedduu na dabbaree anyway ani diinaafis Nazraati yoo carraan akan waa xiqqoo dubbanna. Haasa'i mee caalaan eessa jira san? Caalaa ol deebisi sheer koppiliin godhaa fi faamilii manni kun mana geemaati. Caalaan uree illee dhufe fakkaachaa ol galchi dhaggeeffadhaa jedhan. Nazraa miidiyaa kanarra waliin jirra. Laal sagalee kana dhaggeeffadhaa dura sagalee kana dhaggeeffadhaa laa. Kunoo biitti mee warri jiru warri komantiidhaa. Asirra keeri isa godhuu kana itti gammada nama waan akkanaa fedhu dhiigaltee jabeessine waan taane paabliik irra ni gara laa dhageeffadhu fakkeenyaaf jedhas sagalee isaa irra dhageessisuu nu barbaachisu maaliif waan taane paabliik irra ni gara geema qabda yes geema qabda. Geema kana warri afaan baru kun dhufee illee taphachiisuu fi reen qabu illee hin danda'u si galtee geema akka nama tokkotti feemas feemas ati waa lama qabda waa sadii qabdaa waati akka miidiyaa kanarratti tokkoffaa irratti ati aartistii Oromooti kutaa 11ti afaan Oromootiin sirba kennamuu dhageeffatu inni lammaffaa sagalee ummataati biyya faranjii ta'ee biyya baqaa biyya akkuma nama tokkotti ustee dalagachuu ni dandeessa ummata kana dhiiftee jechuudha ustee ati dalagachuu ni dandeessa makiinaadhaan akkuma diaasporaa kanarra mootii nu qabachuu dandeessa galgalaa kana man wajjin iyyuu hin dhaqqabu maaliif biyya faranjii waan jirtuuf inni sadaffaa immoo sagalee kanarra naadii saggutatti dhiifaman hojjechuudha waa'ee ummata keetii jalqabdee rakkoo ummata keetii hunda dubbattaa jechuudha galtee kanaafi geema taphachuun feemasa fedhe akka diaasporaa caalu meeqaan tamtuutu qabachuu jira biyya Ameerikaa taa'ee mush Jarman mush bakka fedhe miti jechuudha. Kanaaf geema kasi tapsiisu warra asirraa iyyoo sun ta'initti faamilii si jaallattu qabda. Akkuma nama tokkotti faamilii kumaatamaan Oromoo kutaa 11 jaallattu jiru.
Ayyoon si jibbee caalaa si jibbuu hin danda'u. Ayyoon si jibbee injiinar si jibbuu hin danda'u. Namni dhaggeeffatu Nasraa dhugaa walitti himnaame. Laal Abiyyi Ahmad amma mootummaa biyya bulchu kanaa waa ergaa san namni himuuf illee beeku waan takka jiru. Namni hinaafu fakkeessuu ni danda'a Nasraa. Garuu dhukkuba garaa keessaa bitachuu hin danda'u naaman. Addunyaa tanarra waan santu jira. Osuma iyyaniiti, osuma bu'anii, osuma bakka dubbiin irra jabaatetti dhufanii fakkeessanitti ati fuuldura kee deemutti mafuudha. Gajoo TikTok kataraa mee gubate. Miidiyaarra kun osuma taraan hojii jira. Kanaaf ati jabduu ta'e nama Oromoof kabajaa qabu, nama Oromoo dura du'u, nama miidiyaa kanarratti kutaa addaan hin qoonne, nama dharrabsine, nama waan itti fakkaatte qaama mootummaatii hojii dhaabbattee biyya bakkaa yoo jiraatanii yookaan biyya faranjii yoo jiraatanii bara diyaaspooraa meeqaa jira maaliif waa'ee Oromoo gabbeen dubbate abbootii qabeenyaa meeqaatu jira intala dhalaa taatee waa meeqa hojjetee uummata feejinaa dhaabbachaa jira. Jireenya kana keessatti namni tokko baay'ee hin ta'u. Yommuu feetee yoo qabaatanii waan uummata keetiif goote turre guddaa. Sigaltee kanaaf Oromoon kutaa kudha tokko abbaan barbaade. Welcome dursituu Habibti. Abbaan barbaade dhufee si tabsi. Ammoo walaakasaan asirraa himmitu nuumaan goone si dhiibu. Kun geemaroonni dabran duraas fakkeenya warri kanaa hunduma jira numa iyyan. Nuumaan goone. Asirraatti asirraa lalabaa ol kana uumaan goone geemiin geemii ajaa'ibaati ni injifataa ni moota. Uummanni Oromoo kutaa kudha tokko si bira dhaabbata. Hundi keessanuu asumaanuu Nasraan geema qabdii beekaadha. Qophii guyyaa lama sadii booda geema ajaa'ibaa qabdii Nasraa ta'e waan takka hin jiranii geema kan akka ajaa'ibaa irratti hojjenna. Guyyaa hanga kana guyyaa keeti, dhiida keeti, sargii teeti. Teemasa. Ani bara mala wanne jaabane ta'u jiru. Bareedoo tokko takka waan nama dhagayamu jira isin galee. Ani amma hin dubbadhu. Because yeroo hedduu ajandaan natti ka'a na arrabsanii na xiqqeessanii garuu guyyaa tokko mee Oromoo tana ani bakka kamittiin waan hamtuu irra dalageedha bar gaafin kiyya. Wanti kan dhufaa dabraa nama fakkeenyaaf abaluu fi abaluu jee maqaa yaamuun narra hin jiru. Meediyaa kanarra yoo nata ka dhufte Nasraa godhe yoo namni tokko meediyaa kanarra TikTok isaanirra rakkoon dhufte Nasraa godhe yoo waan kana jee Nasraa godhe kana jechuun akkaan maqaa yaamee dubbadhee yookaan nama arrabsee yookaan afaan baduu fi ani hawaasni kun kattina beeku ummata Oromoo sagalee ta'uu fi malee yoo namni jibbaa lalise akkami jibbaa lalistan gandummaa yoo lalisan shanyummaa yoo tuqan amantaa yoo tuqan qabsoo Oromoo irratti yoo fi dhiibbaa gara mootummaatiin godhan dubbachuudha ala ani saba kanarratti guyyaa tokko gafuu dalageetiin jira jee wanni nan fi beeku hin jiru yoo jiraatillee naaf hima. Kakute dhiifama gaafadhee fuulduraaf sirreeffachuun hin danda'a. Garuu ani mikkinaa tokko malee akka nama ilmoo Amaaraatti yogguun waan takka qabadde waniin anniin godha jee meediyaa kanarra dhufu ajandaa bifa fokkotaadhaan irratti ka'uu malee bifa kabajaatiin bifa kan tala Oromoo takkaan maaliif maqaan kiyya hin kaafamneedhaan gaafii guddaa hinan kana yeroo hunda gaafii natti ta'u. Yeroo hundumaa jechuudha. Gafuun ani uummata Oromootti seene kuni maaliidha baramma. Fakkeenyaaf yaa ani diaspora